Akkuma viidiyoo irratti argitan yookaanis immoo tambalalii yookaan immoo mata duree barreeffadhee dhufe maasha'Allaa tabaarakallaa isaaniin jedheen jira kunoo Abrishiin Ruutaa gad jedhee dhiifama gaafatee jira jechuudha. Badii gidduu kanatti balleesse kaleessa dheengadda viidiyoo isa darbe irratti jechuudha. Argitanii jirtu Abrishii irratti gad dhiifame yuutuuba isaa irratti jechuudha. Ijoolleen suuraa isaanii gurbaan suuraa isaanii argitan kun jaartii isaatii wajjin walii galee hiriyaa isaatii wajjin walii galee jechuudha. Ruutaa dhossanii turanii jechuudha. Attamitti Abrishiin baay'ee tokko boo'ee baay'ee tokko gaddi jechuudha. Isheen illee boossee wallaahi yorti isheen boosse jechuudha. Duukaan boo'e jechuudha. Imimmaan otuman hin beekini otuman ilaaluutu imimmaan fuulumarra na yaa'uun argiyan malee akkan boo'uyyuu of hin agarre fuulumarra saseen boossee cuqqaalamtee bakka hirqinfattee boossee ijitti diimatee maal jedhee dhugaa rabbiin isiniin jedha. Utuun hin beekin ani imimmaanarra yaa'uu isaan arge malee akkan boo'aa jiru iyyuu hin argine gaaffii natti ta'e dhugaa rabbii hedduu tokko waan hin jaalladhuuf baay'ee jaalladha baay'een kabajallee jechuudha. Maaliif waan gaarii hojjetu waan ta'eef wanti isaan hojjetan namatti tola. Abrishiin illee namatti tola akkasumas hiriyoonni Abrishiis waan isaan hojjetan bakka namatti tola. Viidiyoo waraabbii isaanii illee qulqullinaan waraabu namatti tola bakka Itoophiyaa keessaa isaantu riikerdii cabsee jira. Kanaaf hin jaalladha jechuudha. Akkuma beektan immoo Ruutaan kan keenyadha ijoollee Oromooti. Innillee saba biraa ta'uyyuu isheen kan keenya waan ta'eef nuti lamman isaanii ijuma tokkoon ilaallaa jechuudha. Nuti kan barbaadnu guddina isaanii duwwaadha. Saba kamiin iyyuu haa ta'u namni tokko bareechee nutumtiyyuu jaallanne jechuudha. Saatii isaan viidiyoo gadhiisan sanatti waan jaallannuuf miti dhugaa rabbi ijoollee Oromoo tokko jechuudha. Ijoolleen Oromoo tokko hin jaallatanillee dhaqanillee hin daawwatani jechuudha. An akka kooti jechuudha guyyaa tokko jalaa hin hafu baay'een jaalladha. Baay'ee bakka viidiyoo qulqullina qabu waraabu waan isaan hojjetanii. Waan namatti toluu fi waan nama gammachiisudha jechuudha. Kanaafan jaalladhaa jechuudha waan biraatiif miti. Bakka innis gaafati viidiyoo fakkeenyaaf ijoolleen suuraa Abrishii qofaan jechuudha. Tambalalii hojjetanii dhufanii waa'ee Abrishii qofaan irratti haasa'anii ijoollee Amaaraa, ijoollee Tigiree, ijoollee saba garaagaraa jechuudha. Ijoolleen Oromoo keenya iyyuu jechuudha. Suuraa isaatiin warra Amaariffa beeku suuraa isaa irratti fidanii haasa'anii jechuudha. Dhugaa rabbii yuutuubiin isaanii gurguddatee jira jechuudha. Gaafa isaan viidiyoo gadhiifatan nama 50 nama 60 kan nama 100 ol jalatti argamutu jira jechuudha. Deeggartoota warruma akka keenya Ruutaa fi Abrishii jaallatu jechuudha. Gaafa isaan viidiyoo gadhiifatan waa'ee isaaniirraa haasa'anii namoota hedduutu dhaqee daawwata maallan sobaa arguun dandeessu yuutuubii irratti hin argitu waan ta'eef kun waan nama sobsiisu hin qabu jechuudha. Namoota baay'eetti ittiin guddatee jira dhugaa rabbii mucaa kanaanii guyyaa tokko maanaan guddattu guyyaa tokko maa suuraa koo olii gadi hin deemtu guyyaa tokko maaf viidiyoo koo murtanii fiddanii irratti hojjettu namaan jedhee hin beeku jechuudha. Waan tokko dhimma hin qabu jechuudha. Rabbi nammallee isaa milkeessu isaa guddisutu kan keenyaati jechuudha. Footooma isaanii irratti iyyuu hin hidhatu jechuudha. Amma kan keenyarra warroonni beekamti xiqqoo qabanii hin hidhatu jechuudha. Kan ijoolleen nuti faarsinee nuti isaan jaallannee isaan kabanyuyyuu isaaniif guddina ta'a ture sila. Amma Ruutaa fi Abrishii kana jaallachuu baanne iyyuu sabni garaagaraa Oromoodha, Amaaraadha, Walaayittaadha minaamin sabni garaagaraa utuu isaan jaallachuu baate utuu isaan faarsuu baate jechuudha. Utuu isaan yuutuubii irratti kukkutanii fidanii hojjechuu baatanii nuti illee hin barru jechuudha. Ammanii yuutuubii riyaakootii irratti hin arge jechuudha. Ruutaa fi Abrishii duraan hin beekun ture. YouTube hiriyaa kooti irratti argee eessuma ijoolleen kun jedhee naqee argee sabiskiraayibii godhe jechuudha. Hunda isaanii ijoollee waan akkasii hojjetan ijoollee Ruutaa fi Abrishiitti siqanii wallaahi laazim hunda isaaniiyyuu sabiskiraayib godhee tan nan daawwadha bakka natti tolu. Dhugaa rabbii footoo isaanii akka barbaadetti fiddee irratti hojjetta. Viidiyoo isaanii fiddee riyaakshinii irratti godhanii hojjetu. Gaafa isaan liifii tiktookii seenanii waraabbatanii irraa hojjetu. Dhugaa rabbii atu kan keenyaati yoo achoon lamatti ba'u baqaatu kan keenyaati maa akkana goote maa footoo koolii gaddeemta maa viidiyoo koolii gaddeemta dhugaa rabbii namatti ka'u jechuudha ijoolleen keenya. Kanaafiyyuu ijoollee yuutuubii amma guddifachuu barbaadan warroonni lafaa kaatanii wallaahi Ruutaa fi Abrishiin hojjedhaa. Ruutaa fi Abrishiidhaan hojjetadhaa akkasumas Liidiyaa fa'iin hojjetadhaa Haannichoo fa'iin hojjetadhaa diraamaa Amaariffaa irratti gadhiifamaa jiru. 600,700 ilaalama jechuudha. Ani amma diraamicha jalatti jechuudha koomentii Oromiffaan naqee barreessa laayikii 1,000 faan argadha jechuudha. Koomentichi qofa waan hin barreesse dhugaa rabbi an Oromiffaa waan hin barreesse dhaqee jechuudha nan jaalladha baqa nan laala nan daawwadha isa akkamii jechuudha dhugaa rabbi diraamaa eenyudha liyyuu maal jedha ijoollee Haannichoo faan hojjetan sana ijoollee mana barumsaa minaamina waraabanii isaan sana faa Buruukee faa Giliyaad faa sana
Dhugaa rabbi diraamaa isaanii akkanitti jaalladhu wayyoo isinitti himuu hin danda'u dhugaa rabbiin isinii jedha. Ani isaan kana argee jennaan akkasumas immoo aannichoon beektu eenyudha tokko immoo maqaa isaanii harkaa badee jiru dhugaa rabbi. Ijoollee babbareedduu jira baqa booddina kana kan diraamaa Amaariffaa hojjetu. Hedduu tokko natti tolu hedduu tokko jaalladha dhugaa rabbiin isinii jedha. Isaan diraamichi gadhiifamee warroonni akka keenyaafaa yuutuubii qabanii jechuudha. Ijoolleen Amaaraa warroonni akka keenyaafaa yuutuubii qabanii bakka diraamaan akkas ta'e har'a akkasitti oole jedhanii raasa'u dhugaa isuma isaan raasaan sanarraayyuu 30,000 20,000 ilaalamaaf jechuudha. Dhugaa rabbi kan keenya yoo haasofne abboo ganna nu qabu malee nu guddisan dhugaa rabbi ijoolleen Oromoo keenya gannu qabu maaltu si gasheerraa haasofte maaltu si gasheerraa dubbatte namaan jedhaniitu nama jala deemanii nama waqqasu jechuudha. Garuu kan isaanii waan tokko namni nama waqqasu hin jiru libbi qirsii qofa jechuudha. Dhugaa jara sana rabbuma teebbaan uume natti fakkaata. Arraban badanii naman tuqanii naman arrabsanii bakka yooti viidiyoo isaanii fiddee gadhiiste zim jedhame si ilaalanii sidhisu yooti footoo isaanii fiddee gadhiiste amma yuutuubiin hin beeksisa hin argu miti homaa sitti hin dubbatan guddattuudha bara dhugaa rabbi guddina barbaadu kan keenya gannu qabu nu xiqqeessuu nu tuffachuu kanadha maal si gasheerraa dubbatte amma tokko dheengadee koomentii irratti maallaan jettee haati ruuttaadha. Oromoodhaan hin beekuu reefin argee dhufee jedheetanii viidiyoo irraa dalageenaan Oromoo taate Amaaraa taate noommaal lu galchiree naan jette. Dhugaa rabbi mee akkas hin jedhama. Bakka negatiivii koomentii negatiivii barreessiti ijoolleen keenya jaalalan beektu nama qabachuun beektu. Dhugaa rabbi maa Abirishiin isin fayyada malee yoo qabattan rakkoo maalii qaba inni Oromoodha saba biraan jenne baranee ijoollee warra eessaa gargaare amma warra kara biyya isaanii lafti dhohee uummata fixe sanaa barii Abirishiin birrii baay'ee baase dhugaa rabbi makiinaa mataa isaatiitinitu qallaba bitee geessee fi dhugaa rabbii gargaare miidiyaa irratti argitanii jirtu jechuudha. Viidiyoo nama kan biraa waraabe innillee yuutuubii isaarratti iyyuu gadi hin dhiifne. Kanaaf namuma ta'ee nama gargaaruun iyyuu waan guddaadha dhugaa rabbi. Kanaaf iyyuu ani hedduu isaan jaalladha. Gaafa yuutuubiin kun deebi'an isaan irraan hojjedhaa yoo beektanii dhugaa rabbi isaan nama tuffachuu nama qeequu nama loluun beekanii anillee akkasuma isaan nan jaalladha jechuudha. Kanaaf warroonni ruuttaaf Abirishii jaallattanii libbi qirsii kennaaf isiniin jechuu barbaada. Jajjabeeffamuu qabdi mucayyoon akkuma beektan kanuma keenyadha waan ta'eef kana keenya taateef iyyuu hedduu tokkoon gammadee iyyuu dhugaa rabbi atoo seen afaan Oromootiin hojjette bari ijoolleen keenya jalatti dhaqanii arrabsu bara dhugaa rabbi jalatti dhaqanii arrabsu rabbumatiyyuu malee fi afaan Oromoo naasoftu isheen dhugaa rabbiin beekatte bara beektuudha cimtuudha bara dhugaa rabbi rabbumatiyyuu sila cimsee ishee uume rabbumatu beekumsa kana keessa kaayyuu akkasitti diraamaa kana akkasitti yuutuubii kana bareechite Abirishii wajjin hojjetti jechuudha. Malee akkasii baay'een haasee ijoollee keenyaan baay'een jaalladha baay'een kabaja jechuudha. Abirishiin immoo si'aanan furdate dhugaa rabbii maasha Allah tabaarakalla wallaahi furdate maanni chastii qaqqabattee jiru ruuttaayyeen argeetanii nan kolfe dhugaa rabbii hin furdate mucaan fuullisa durumayyuu chastii kanan qaba garuu jechuudha hin furdate fuullisa maasha Allah tabaarakalla ammallee ganaan guddadhu dagaagee horii bulinsiin jedha wallaahi namatti tolti barnan jaalladhaan dhugaa rabbii akkasii ariifachaan jira ariifadheellee sagalee waraabee. Nagaan tura galatooma warroonni ruuttaaf Abirishii jaallattanii asirratti illee isinii fida viidiyoo isaaniillee waraabee asirratti gadi isinii dhiisa gaafa isaan liifi seenan jechuudha. Akkasii isiniin jedhaa ijoollee keenya ijoolleen Oromoo warroonni ruuttaaf Abirishii jaallattan libbi qirsii kennaa warroo kanneen kaan immoo inaaftee duute of ajjeeftu kanaaf isiniin jedhaati chaa'oo jedhaa galatooma.